Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota eebbaaf beekoo jalatti argamtan hundumti keessaniyyuu dirra jirtu bakka jirteetti nageenyi rabbii sin faana jiraatu annaga kooti galanni rabbii faa ta'u isinis nagaa fayyaa guutuu akka qabdanii abdii fi abdii guddaa sirraa qaba. Akkuma argitanii kunoo guyyaa har'aa istiidiyoo haadha eebbaa keessatti affeerameen jira. Isiniin jechuu barbaada kunoo shaashaa shambaa jedheetiin jira. Maashaallah tabaarakallaa jedhaa isiniin jechuu barbaada. Akkasumas guyyaa har'aa akkamitti mana haadha eebbootti argamuu dandeesse kannaan jettan yoo taatanii haadha eebbootii wajjin piraankii mari'annee sigee kan irratti hojjechuufi jechuu saniifiyyuu yaada piraankichaa immoo isinittiin immoo viidiyooma keessattitu ilaallachaa deemtu malee piraankiin kana jedhee isinittiin immoo jechuu maaliif yoo yaada pirankichaa isinitti mee viidiyoon hordoftan ta'e waan ta'eedhaafi akkasii viidiyoo kana warroonni argitanii laayikii godhaa, sabiskiraaybii godhaa, sheerii godhaa, hiriyoota keessan biraan ga'a. Eebbaaf beekoo hundumti keessaniyyuu hin beektu waan ta'eef eebboon nama dhukkubsattuudha. Haati eebbaa immoo eebbaaf jetteetu yuutuuba kana hojjetti jechuudha. Kanaafiyyuu hundi keessaniyyuu eebboo bira dhaabbachuudhaan gargaaruudhaan maallaqaanis yoo ta'e akkasumas suuperchaatii guutuudhaanis yoo ta'e yerootti viidiyoo argitanii haadha eebboo akka gammachiistanii abdii fi amantii guddaa isinirraa qaba. Egaa warroonni yuutuub isheellee guddaadha garuu akka yuutuub ishee guddaa ta'ee jirutti namni hordofu muraasa. Oromoon keenyaas jammar nama guddisuu nama xiqqeessuu malee wal qeequu wal tuffachuu malee wal guddisuun hin jiru jechuudha nu bira. Kun aadaa nuuf ta'ee jira jechuudha. Kanaafi walirratti ba'aa ta'uun hin ta'u. Sabiskiraaybii godhattanii jirtu gaafa isinirra bu'u mucaaseetiif jetteetu kan isheen hojjechaa jirtu waan ta'eef gaafa viidiyoon isinirra bu'u yoo dalagaa qabaattan illee itti banaatii biraa deema malee viidiyoo isa ilaaluu hin isina adaraa oromummaan isin gaafadha. Hundi keessaniyyuu namoonni mana madaamii keessa jirtan akka koo kana itti yeroo viidiyoon isinirra bu'u itti banaafiitiin biraa deema. Yoo viidiyoo ilaaluun isin dabbareeyyuu isinitti toluu baateyyuu waan isheen hojjettu haala mijataa keessan jirtu daa'ima baachaadha kan isheen hojjettu yoo isinitti toluu baate itti banaafiitiin lafa kaa biraa deema. Laayikii sheerii godhaafi adaraa keessanii isa kana isin gaafachuu barbaade har'aa gara piraankiitti isin dabarsaa itti dawwalee sagalee isaanii waraabaa jechuudha. Sigee kan piraankii gochuudhaafi himoo walitti bannee jirra jechuudha. Sanaafuu gara piraankichaatti isin dabarsame itti dawwala. Waan isheen jettu laala. Har'a wal fixuudha. Akkasii haati eebboollee na gargaartee piraankii kana gaggeeffaate jechuudha. Haati eebboo dhuftee jirti maayikii qabattee jirti jedhee akkuma koo. Akkasii sigeen hin dhufne amma ammaatti haadha eebboo. Hello? 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 Nagaamu? Hello? Sigee? Akkam jirtu nagaadha. Maanni sagaleen kee rafaa jirtaan nagaamu moo kan koo rakkoo qaba? Mindinoo shigiraallee ndee Ere sagaleen keessan duwwaadha maal ta'e? Fuudha dubbadha. Akkam jirtu sin nagumaa? Sigeen bar duutuudha. Jirra kun alhamdulillah. Baga nagaa lafti haala eebboo. Baga nagaa laftan. Yoo bakka jiraattan hundi keessan fayyaa keessan miti jirtu. Jirra kun.
Akkamisin Alamanni maal? bareeda. Bareedduu. Jira sagaleen saboo. Nageessu Itti dhaga'amaan jiru. nagaan jira sagalee keessan isin hin nageessanii. Ala sirriitti dhaga'aa jirraa saboontu yaa rabbi tokkicha. Kanaadha eebboo jeeqaa jira amma ammoo. Kanaadha eebboo jeeqaa jira. Ana biratti sirriidha garuu. Akkamsi gee? Maal jedhaa jira? Mee bayi deebii yaada eebboo. Bahee deebi'u? Rafnee? Habiibti. Rafnee? Maalirra keessummaa fidattee dhufte nagamoo dhufte? Keessummaa kabajaa haadha eebboo nurra sammuu cimaa qabdii dandeettiillee hin qabdii jedhee waa hunda nurra beettee ragaa qabadhee dhufe kaa yeroo hundaa qofuma koo dhufaa mitiire. Egaa. Ammasii dhufee jira ka. Mee haa ta'e eebboo adeebitu. Ammasii dhufee jira haa ta'e eebboo adeebitu waan ta'e si gaafachuu barbaadeen kophaatti waan si gaafachuu waan sodaadhee fi sanniifan irra bakee irraa si kutee dhiifama. Rakkoon qabu waanti nagaatti gaarii ture bara. Kophaatti si gaafachuu sodaadhee yeroo meeqa maggalee ji'a meeqa guutuu ciniinfachaa ture har'a nan hiikkadha dheetanii yeruma isaa ga'e natti fakkaata. Ji'a meeqa baatte garatti? Ji'a 10 wayii baadheera. Maarree kun immoo ilkaan baasee akkas ta'e. Hedduun baadheetti cinqabee rakkadhee sadiif amma ga'uuf gaatee eebbo marqaa marqitu. Adeebbishaa dubbadhu mee? Ani baheen deebi'e maa inni? Oo fayyaa keetti akka bultu. Jira sunanii torki irratti. An dubbataan jira barqaalee. Okay, adeebbo wanti asitti walitti siin qabee fi sigeedhaan immoo bani minaa. Sabboontu bahee deebi'ime. Sabboontu baata. Ishi baheen deebi'a. Namaa sadii jiru. Akkasitti dawwalaan malee. Maal ijoollee rakkoon? Maal taatan? Akkamii ammoo? Amma nagaamtamee siyaasa. Badhaasa na biraa qabdi. Maashaallah. Maal itti kakattere amma? Anima. Dhugaa rabbiin jedhe. Ittaantee Maalin jedhee waan bira? Waan yaada eebboo. Ise. Maal taata viidiyoo? Rakkoo maalii qabu dhugaa rabbii wayittee. Dhagarra yaadayyuu. Maa? Ninjaa. Adeebbo maali? Dhugaa rabbiin jedhe. Dhugaa rabbii badhaasa na biraa qabdiin jedhe. Hayi. Tokko yaa isa itti dabalisi jalqaba afaan kee keessaa bahee jedhe. Wallaahi. Hayi. Jabaasi qabate bismillah. Jabaasi qabate ምንድን ነው? ምን ችግር አለ ታዲያ? Wallahi maa jetta Yaa ችግሪin qabu garuu jechuun amantii kee jechuun amma walla jalaa rukutaa jira. Haadha eebbuu barreessa antiniidha bara. Jaarsaaf jaartii taaneef jaarsi kan abbaan manaa fi musliimadha. Ani immoo kiristaanadha. Akkasiin bakka walumaan hin dhaabeekka. dhugaadha. Gudiin nagaa jira. Abbaa manaa kee musliima moo?
maal nageenyi moo? beektu ate ebbootti mime haati beekti. Araan hin dhageenye. Beektutan beeku. Maal jechuudha? Saniifiyyuu si gangar tokkotti cituu qabdi kaadhe ebboo maanni seen achi olii gadhooftu takka bismillaa jetti takka awuzbillaa jetti takka meeshee ta'a. Maal jechuudha? olii gadhoofti maalumaa godhu la haraam leesh olii gadhooftaati yookiin wallaahi jedhi yookaan dhugaa jedhi mindin ነው ችግሩ? beeshuu mushkila. Anaayyuu na absitee ebboo si qaanessitu. Ana kana maarkaan beeku kana toona absitee hin beeku. Yaa Rabbi gooftaa. ምን ችግር አለ ታዲያ? ምን ችግር የለውም እሱ። Mushkilaa jechuun homaa jechuudha. rakkoo jechuudha. Har'a sirraa barachuu dhufte haatee bu'aa biraa miti. Barumsaaf dhufte. Isa kumna garaa garuu xiqqee isa kumna garaa gaafa haasofdu jechuudha. Isa kumna garaa koo jechuudha. Gaaf tokkos liivee kee irratti waafaatee akkas jettee kakattuu nagee. Amma fakkeenyaaf salaam aleekuu gaafa jedhan akka amantii keenyaatti nageenyi mana kanaa ta'uu jechuudhaatti amannee fudhanna. Garuu odoo nuyi jenneeni salaam aleekuu jenneeni ijoolleen amantii muslimaa nuuf hin deebisan. Maaliif jechuun akkuma maaliif jechuun akkuma amantii isaanii keessa jiru deebisuu hin qaban. Deebisuu hin qaban shariyaa muslimaa keessa. Kalaa eeguko quraana isaanii keessatti jechuudha. Namni amantaa biraa qabu tokko dhufee salaam aleekum siin jedhee yoo jedheeni isa warri musliimaa sun deebisuu hin qabani. Sirrii miti jechuudha. Maaliifiin namni sun musliima miti waan ta'eef hin deebisaniif cubbuudha. Isaan yeroo isaan sana nagaadha jedhanii deebisu. Jarri sun illee salaam aleekum jedhanii jarri sun immoo waalaikum assalaam jedhanii hin deebisanii dhaayii hin jedhamu jechuudha. Akkuma seera isaaniitti. Haa ta'u wannaan salaam aleekum sin jettan tala komaa olii rukuttaree kamitti sirraa fudhannaree tokkotti citiitu nutti ni qaba. Yaa gooftaa akkuma dura siin jedhe gara lachinuu jira. Walaakin lachuu danda'uudha. Lachuu danda'uudha maaleesh. Amma fakkeenya jechuudha. Amma fakkeenyaa fi akka amantaa keenyatti immoo jechuudha. Akka amantaa keenyatti fakkeenyaa fi wayiin ati amansiisuu qabdaa, wayiin inni si amansiisuu qaba. Tokkoon keessan wal amansiiftanii walitti dhufuu qabdu malee booda ijoolleen keessan immoo maal taati? Fakkeenyaaf amantii dhuma fudhattee heerumtee amantii dhuma musliimaa fudhatee dhufee ijoolleen dhalattu sun immoo garamitti citti qaba. Ijoollee doon godhatee. Gara filannoo isaanii yeroo demokiraasiidha. Ijoolleen diimokiraasii miti kan gara tokkotti cituudha malee. Gara filannoo isaanii ijoolleen. Gara filannoo abbaa manaa yookaan gara filannoo haadha manaa. Ijoolleen kennaa waaqayyooti. Kennaa waaqayyoo immoo amantii keessa jirtu sanii kunuunsitee waan hundumaa gootee guddisuu qabda malee fakkeenya taatee itti agarsiisuu qabda malee ijoolleen kee amantii filannoo waggaa 18 boodadha ijoolleen kee filachuu dandeessu. Amma waggaa 18tti garuu si tokko ta'ee waan hundumaa itti agarsiisee fakkeenyaa fi baardaafiin tokko jechuudha. Baardaafiin tokko waggaa dhaabatu yoo gar tokkotti jallatee dhaabate garba sanatti jallatee hafa. Namni garuu maal godhu biyya keenyatti biyyootti qabanii tokkotanii asii olee soroorsanii muka sorooroo godhanii guddisu. Ijoolleen keessa jechuudha kan akkoo filannoo gar tokkotti jallatanii fakkeenyaaf abbaa bira sanaadhaa biras dhaqanii jallachuu qabu jechuun tokko irratti fookasii gochuu qabu malee amma waggaa 18. Haadha eebboo bakka kanatti jechuudha wanti ibsu qaba. Namni tokko daa'imti tokko gaafa dhalattu akkuma seera kamiitittuu jechuudha. Akka amantaa Ortodoksii Tawaahidooti daa'imti tokko dhalattee osoo kiristinnaa hin ta'in yoo turte islaama jedhamti jechuudha. Osoo kiristinnaa hin ta'in islaama jedhamti. Islaama jechuun
seera antinii keessatti quraanaa keessatti yoo argitu immoo macaafa qulqulluu keessatti yoo arginu nama amantii hin cimsannee jechuudha. Yala kanaaf iyyuu immoo ammas immoo deebisee amantaa fiinxee keessatti barumsa cuuphaa baratanii yookiin immoo daa'ima tokko yoo hin cuupsisine akka islaamatti kan ilaalaman yookiin immoo amantii hin qabanidha. Miti egaa ijoolleen kun amantiin isaanii maali jenneetti yaanna. Garuu waa'ee amantaa keessa naggachiidhaan gara lachitti hubannoon qaba irraa dubbachuun jaalladhu garuu ani. Indee maaliif jechuun amma eebbaatiif gaaffiidha noo horee humna fakkeenya fokkaatii wallaahi jettee kakattu gaaffii sammuu koo keessatti uumaa jechuudha. Maaliif? Egaa jechuun bakka kanatti musliimaa fi islaamii fi musliimni isaan tokkuma. Sigala.